kochi se buses wannan liman jatte duga kulo safi omole sakoti riya goti rakonga wamar bari na jet wanni tayyiba buse anan makka safi nitti ergatte haga yo da tudu batajiru hala shakkina make satumut ifamana golati kulola safi wankamu kabu isa rabbi tubeka halin nitti debi satura ergana jettani agala balle sera ile mudanne safi ergana jettani isini simmo bisani si dubbiru magababsu fi dubbu magababsu bakka daki video jidule dubbi gababse bakka malif wanna matti mullate to mullata namni wa be ko firu amma garu kisafi ta sajiru mutane la sisun tugala majatti wala firka ka buga da basote safi tiktok ko ta kubatu bas ummata mun daga dibusa yo ka mutane amma bas kan mafa barbad ha ani yone asa koya to ko jaran namfita ani nandu badeke ennim basu isintu sada bodde de binaken abdi ko le undi ke sanairu mucan kuni akili tidu badaju akawan wa afrika ka boti katite mujattiri mo hinjiru wonni to akni ko na amban haba ujetti wa devi age sadi koy sabi ya rabbi go Alima obsi yerota kajal kaballe dubbi kana wayta dubbaddu kanuma dubbadden giddin diibdani irratiba gotani bira tartamale jal kabu makka sere dubbi kana kullesu yo barbadan Halima mukaddi daga koy takiti daga me jarar jarsi wabe ga jarar am ebisan dubbi kana ila argar jarar nami cikile jel kaba abdin dubbatel jarar wolin hasa takka hinqamnu barrefama takka dubbi aso argata ma diibdan jarar argara dubbi jarar nam kana chaane mucan kallu jal kabu majine bara wanda goyo te safini barrefama takka ka wolin tinqamne addam baf naje giddin irratiba gotani yakwan safini de wayu kura kabu sisu wayu dubbate ma ilbetu ila hadde dunya da borakira da ifamana golati ane wa askabe chika bombe yero safin dubbatu anu shakkina tiraga amnan yade bisade gari malif namni kun wa ofta qabatu male akasin dubbanne ga mucha kana mo yo inni sataru marbanne le an sataru qabaylen challis garu mucha majat wa qab hunde ga dabasu alima majat hatta kan sirra milkai bari di pasadi na kan tamale jere kam milkajiru hakamari nuar kitani borana tidar bajira dubartone kala jaju ummanni abasu jaju in afan mubarak takkatina dubbisi wonni analle dubarti keessa sagale ol fuudhe akkasini dubbadhu na godhe dhiifama awwaliin kalee baabaa sheeriyaa dirratti ol seene birrii 300 xayyibaa fudhadhe jedhe Haliimaa dammoo 400 imaaraatii gaafadha sa'a 24 ijisiisee hawaalaa irraa buusadhe miidiyaa kanarra dubbate nama 1,200 irratti ila osoo dubbii beektani warroonni kenniin gugurdaan nu afoo jirtani lakka isin cubbimna nu dubartiidha dubbite nan miidhina dubbataa jirta osoo beektan nu awwaalina yoo nu salphinallee qabaanne yoo nu fafallee qabaanne fafa keena nu uffisa nu galcha bakka miidiyaa irraa hin galla hagatti matana adda isi xayyibaati boru ana fidaa jira ammallee dammoo mucattii tana ida dhageeffadha galuu isi miidiyaa irraa galuumi dhugamaa yoo qabaatte salphina fi fudhattee galtuu dharaa akka hin galle bakka ragama san nam tokko chaanu yo jal kaba yatto ilo lage sani mucattiin tun waa geetti hunda keena tokko waan kamu ganna babasu duga ko na kenna jetti innani man jette dugada sila wanti media ratti badde media ratti sirofti safin nufe amma ma ni wonta sorat gajaro igan tibasu mo ile kan beto background diga ana sorat sera wajan shamarra jettu sin anuma kana sorat sera ko ube begisa ka wajume ifama fa marufa barbado kasimit bisan waan kana bishaan naqeetuman dhiisu barbaada argeera waan arge gaaf akkasi dhiisan akka waan video kun saafee biratti hafee namna shi jaarsummaa taa'ee video san mallaqa bitanii bisanitti sammuu namaa keessatti hafa mijattiin immoo san hin barbaaddu ani yoo dogongora san qabaadhe rakkoo hin qabu wanti fedhe haa dhufu waan san naa baasudha yookaan immoo isin ofitti amantumi ofitti nama tokko inta shama tokko ofitti amantii kana jette hamilee ta'uu fi qaban malee yookaan dhiisi bakka dhiisi akka waan isin rakkoo qabdutti akka setteen nama sammuu sitti illee waan bira fakkaata nama biratti illee waan bira fakkaata kanaafiyyuu mucattiin kan barbaaddu haa baasudha barama dhugaa jechuun waan sana haa baasu jechuudha inni immoo akka waan qabee akka waan harkaa qabutti akka waan jaarsoleen kadhattee dhiistetti akka itti herreegaa jirti so kanaafiyyuu saafini akka inni sobu wallaahi wabilla ani ni beeka maaliif anaa mataa kiyyan arrabsee na galabbate birrii kuma qonnarraa fudhate inni anuma kan
ji'a tokko dura eenyu raga maa gaabarrii gabbaldanii wantu tura qo'ee qaba na arrabsee sindii sunaan jedhe birrii 10,000 galchee milkiin anarra galchee anumaan galchee wal seenaa agarsiise soo kanaafuu iyyuu biyyattiin konfidensiyaa kanaa qabdi waan ta'eef iyyuu isa wajjinuu nama dubbattee hin beektu wallahi unumaa dubbattee hin beektu eegenni ishee rabsee booda dhuftee keessan gaafatte malee kanaafuu iyyuu achi dubaa jirtan biiftuu kafteriyaa warra maatii isii bilbiltanii nama akkanaatii maqaa bajattanii viidiyoo hojjetu nuu irraa hojjenna mubaarak inni hojjetu. Obboleessa viidiyoo mataa keenyaan yoo inni hojjechuu illee yoo jenna mucaan kun garuu gosa hin qabu. Ni mata marakkoon qabu akkamitti carraa himachuu qabdi yoo nu warri jaarsota kunillee dogoggoree jedhan asin naafe jaarsummaa keessan naan taane yoo barbaadan naa jijjiira yookaan ammoo kana naa gaafadha kana naa godha bakka tanan naa hin qatte dhiifamallee sirriin nan gaafannee jechuu qabdi ba'uun qabduu jechuu barbaadeeti ilaanii fedhaa jechuun ni dhumatti ammallee wada jiraattan saafii deebii xayyibaa deebii. Sodaatina dhugaa jirtu namatti itti muraati. Arraboo taate akkuma inni waa arrabsutti namni biraas gabbee isa arrabsuu danda'a. Saniifuu sodaadhii sadaati dhugaa jirtu walitti muraa. Intaloo ishii siisee maatii ishillee kiisuu danda'u qaban jaagalatooma gabbeen jala kanatti sideeqa. San jedhe malee wanni isii wanni na bira jiru hin jiru jedhee saati mammaa kana wanni ganaa deemee viidiyoo bakka biraatti hojjetuuf hin jiru uummanni kanayyuu hin waraabata. Ol bahee akkasitti viidiyoo ay bahee dhiifama haa gaafatu akkasitti oofii goosisaa isin jechuu barbaadeeti akka yaada kiyyaatti. Fixattanii Chayo waan biratti na bira jira osoo hin taane haasaa wanni inni gabbaasu barbaade natti fakkaate. Akka nama tokkotti haasaa meeseejii keessaa walii ergansan as fidanii sagalee banuu maxxansuu san hin barbaadu. Yoo abbaan ofirraa fixe yoo abbaan irraa gabaabatee ajandaa tiktookii keessaa bahuu barbaade keessaa baasuu barbaade. Yoo abbaan ajandaa tiktookii oofachuu barbaade an akka nama tokkotti keessan jiru. Kan biraa dubartoonni teennamee tasgabbaa wanni gadi baa jettan kun birkiillee miti guyyaa guyyaan baatuma jira. Kama naggalillee kaasirra jirullee ima jira. Tokkoffaamee ufuma laala waan namaa jaarsummaa namaa dhayxanii dhiirti dubartii miite minaamin jechuu irra dura ufuma qosadha jechuun hin barbaada. Gad aanu namoonni gaafa dubbii namaa dubbattan gadoo teessan hin kaasina yoo qabaattan illee gaafa dubbiin gabbaasa jedhee yaginni gabbaasutti yoo jette isiin afaan qabdi rakkoon hin jiru. Ammoo dhiironni keenya dubartii tabaqaa ta'a jettan san hin taanaa garuu isin uf laala keessa deebi'a. Jecha keessan gocha keessan uf tooyadha. Uf sodaataa ani siin jechaa jirudha. Eega deemin akka dhiiraa deemu waan beeknuuf waan yaada kiyya barreessan ta'e asirra fidinaa meesaaji asirratti hin baninaa. Injiru hafidu jettee gahaan yayyuu barra eebbisaa barreessisa. Nabira injiru isaa waliin haasa'ee qabu hafidu isi jedhe afaan isi. Yaada kiyya fitadhe irraa bu'u keessa oolte rakkoon hin jiru ajandaa. Ani kan jedhe yaadni kiyya akka hubatuuf uummanni. Meeseejii walii ergitan asirra oofuu irra ajandaa keessaa bayaa kan jedhe ammallee kanan jiru. Jirree bara sanumatu hin jirre eebbisaa. Erga karaa sanii hin ta'u jettan karaa saniin eega hin ta'u jettan karaa ajandaatiin itti deemaati mucayyoollee qulqulleessaa saafiillee qulqulleessaa. An akka nama tokko dhiifama naa godhaa keessaa baheera yoo dogoggora dubbadhe naaf oolchaa uummanni keessa uummanni asirratti dhageettan hundinuu. Kanaaf warri loltanillee tasgabbaa dura dubbii jidduu jirtu fixaati ajandaa keessanitti taraa. Ammaaf ammoo dubbiin akka amma nu jenne sanitti deemaa jirtu waan ta'eef karaa ajandaatiin itti deemaa. Shakkii namatti uumin shakkii sammuu keetti qabattee lama shakkii uumin. Abdii takkaa miti qabadhu abdii waan siin jedhu waan amma asirratti haasaa eebbisaa kanarratti. Maaruuf akkasii miti kompetensi qabattee dubbattee maa foo baatayyaa akiita. Takkabne maa akkana gootan. Sammuu namaa shakkiin baasan abjattii naa baasu jettee baasaa kan namni akkas jedheen jiru bara amma harki caalu jaarsota kana keessa wanni kun haa bahutti yoo walii galle wanni kun gadi baa yoo lakki immoo wanni kun hoomuu hin jiru isaatu qullaadha duula dhageeffadhu bada abdii. Dhugaafteera irraa fudhata kitti jechuu bada nuuf kenname jira. Abdii meen xumuradhaa qo'aa ka jirana walaa eeggannu xumuradhee isinitti hin dheeressu isinirraa bu'a.
haasofni eebbisaan jedhe ila dubbii tokko namni as taa'u kun galgalaati waan dhagayaa jirru kana achi laallee argine si gala osoo waa jiraatanii saafii kadhanne birrii tanaa kenninaaf namni birrii yu kennaafii jiru jira birrillee kennaan jirru dhiifamallee gaafadhu viidiyoollee jedhuufi jedhaani jira qaruutee bira dhaanii gowwaa dirra dhaanii jedhan nama aqlii qabuuf dubbiin akkanumatti namaa gala zirzirii fi kaanii godhanii girrigirrii baay'isanii of mimmeessullee hin barbaachisu wanni eebbisaan gaafa dubbii namaa dubbattan gadoo teessan keessan kaasinaa jedhee murtii asii kaleessaati ta'uufii himataa namaa jaarsummaa dubbatu hin danda'u dhamataa namni sun gaafsan gaafa rakkoo ofii himate jechuudha jaarsa ta'uu hin danda'u kanaaf jedhe rakkoo keessan dhiisaatii waan amma irra jirru kana haasaa jechuun dubbii haqaati ammallee ka itti fixaa jirru nuti xayyibaatu waa lafaa qaba mucaan kun waa harkaa qaba jennee fixaan jirru osoo akkas taate akkuma dheengaddaa san kadhannee namuu birriin as sii galcha jedhaan birriin sii galtullee hin jirtu mucattii dhiifama gaafadhu jedhaanii jira afaan oromootiin dubbataarra jiran waa mimmi'eessuu fi waa guddisuuf hin fiigina bakka kun dubbiin kana jechuun wanni jiru mucattii dhiifama gaafadhu allaqa maal barbaaddan kana caalaa maa oo isanii dubbii waa Mubarak carraa naa kennime ammoo carraa fudhuu baabaan gaddine tuusiin kennini ilaa waa tokko seetti hima dhugaa jaallattu sagalee sinii banuu hin danda'a namoota hedduudhaan saafiin keessaan wallahi waatun halka jira wallahi jedhee sagaleen nama erge jira ragaadaa walmaadda jira eebbisaanii asirratti waa babbanuun jaallannu jennaani bare saafiini keessaanis deemeera irraanis deemeera ummata mataa hidhee amansiifateera kanaaf mucaan haqa jiru naafa baasu gada baasu an fokkisinna gada baasu jette miti amma tuqotiti saafiin dhufee gada baasu kottu saafi ajjala jirta Mube wanni akkasii jiru amma anillee amma keessaa baay'ee dara takkatti naa kenna. Biiftuu kaafteeriyaa kennaa dura nama guddaa baay'ee turaraniin kennaa beeku. Dara takkatti naa kennaa deemaa jira anillee keessaa baama booda ittiin argamu. hayyee Ina dhaggeeffadha. Ammallee taanan wanti micattiin gaafattee fi wanni jaarsi dubbataa jiru tokko walitti dhufaa hin jiru. Micaan hin soba. Warroonni akka eebbisaa warri sammuu isaatti qabatanii amansiisan viidiyoo wayituu biyyattii hin qabdu. Kanaafiyyuu ajandaa kana warri dubbii kana fixuu barbaadan godhan beektaa? Saafii yoo dhugaa ta'e yoo dhiira ta'e haa baasu yoo kan dhiisa dhumateera. Wanni biraa hin jiru. Ade dubbadha achi boodaan illee